Reefi gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo lola waraana qindoomina loltoota waraanaa garaagaraan irratti labsamee injifannoon irra aanaa jiraachuu isaa beeksise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee adda waraanaa garaagaraa irratti hanga ammaatti gonfatee ifoomsee jira. Bal'ina injifannoolee waboo kana qindeeffannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Waraanni mootummaa waboo balleessuuf bakka garaagaraatti bobbaafaman bu'aa malee deebi'aa jiraachuu qorannoon bilxiginnaa ejjitiin qaqqabee ni ifoomsa. Ejjitiin keessoo bilxiginnaa beekuun akka jedhutti waboo balleessuun hin danda'amu waraanichi waraana baduu miti jedhame. Ejjitii kanas guutuusaa qabannee jirra. Ashamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa eebila 12 2022 kan guyyaa addaa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa addaa waliin turtii gaarii. Reefi gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo lola waraanaa qindoomina loltoota waraanaa garaagaraan irratti labsamee injifannoon irra aanaa jiraachuu isaa beeksise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee adda waraanaa garaagaraa irratti hanga ammaatti gonfatee ifoomsee jira. Opereeshinii Farri Beelolaa jechuun qindoomina humnoota mootummaa federaalaa fi naannoleetiin waraanni guddaa Oromiyaa irratti erga labsamee bubbulee jira. Labsa waraana kana hordofee ammoo keessumaa zooniiwwan kibbaa giddugalaa fi lixa Oromiyaatti wal waraansi guddaan humnoota mootummaa bilisiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa jira. Eebila 2022 waraana jabaa zoonii kibbaa godinaalee Gujii fi Gujii lixaatti geggeeffamaa ooleen waraanni bilisummaa Oromoo lola irratti baname qolachuu darbee injifannoowwan gurguddaa galmeessuu ibsee jira. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa Gujii baa keessaa damee tokko kan ta'e Cibraan Soddon Booroo duula opereeshinii Farri Beelolaa jechuun narratti baname ofirraa qolataan jira diinas akka gaariittan adabaa jira jedheen. Kalees ganama bariirraa eegalee lola kallattii afuriin irratti baname. Waraana jabaa iddoowwan malkaa lammii, malkaa gubaa, malkaa kulee fi malkaa rooqaa jedhamanitti geggeeffamaa oolee irratti injifannoo guddaa gonfachuu kan ibsee Cibraan Soddon Booroo waraana mootummaa bilisiginnaa bobbaasee 168 fixuu dhibbootaan kan lakkaaman madeessuu fi 3 booji'uun lola gama hundaanuu irratti baname qolachuu gama dubbiimaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitiin beeksisee jira. Snaayiperii kilaashii ammayyaawaa AKM bombii fi rasaasa gosa garaagaraa kumootaan lakkaaman dabalatee hidhannoo waraanaa fi meeshaalee quunnamtii hedduu booji'uus ibsee jira. Loltoota waraanaa keessatti booji'amaniif wal'aansa barbaachisu dhiyeessuun qabiinsa naamusaa waraanaa eeggatee taasisaa jiraachuus ibsee jira. Koonyaanuma Gujii bahaa keessaa kan socho'u Cibraan Odaa Doolaa gama isaatiin aanaa Waadaraa fi ganda Gooroo Daraaraa gidduutti waraana bilisiginnaa konkolaataa 14 nageellee irraa ka'uun waboo adamsuuf deemaa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota bilisiginnaa 13 battalatti ajjeesuun 15 ol madeessuu ibsee. Aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Daraaraa seenuun tarkaanfii fudhateenis loltoota bilisiginnaa 8 ajjeesuun 11 madeessuun ibsee jira. Gandichumatti tarkaanfii marsaa sadaffaaf fudhateen loltoota bilisiginnaa 10 ajjeesuun 7 madeessuu beeksisee. Cibraan Odaa Doolaas lola kaleessa yeroo garaagaraatti taasifame kanaan injifannoo jabaa argachuu kan ibse wayita ta'u lolli waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota bilisiginnaa gidduutti Gujii gama baan geggeeffamu kan itti fufee jirudha. Gama biroon achuma zoonii kibbaatti waraanni bilisummaa Oromoo koonyaan Gujii lixaa kaleessaa fi dheengaddaa humnoota mootummaa bilisiginnaa federaalaa fi naannoleetiin bobbaafaman waliin lola jabaatti turuu
ibsee jira. Konya Gujilixaatti Cibraan Gumabaas Tuulaa Surroo Deengadda Ganda Qadiidaa jedhamutti humna naannoo ollaarraa waboo adamsuuf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateen 10 kan ta'an fixuu fi 17 madeessuu ibseera. Humnoonni kunneen uummata Oromoo uummata ollaasaa barootaaf nagaan wajjin jiraataa tureen walitti buusuuf isaan tattaafataa turanidha jedheen. Humnoonni naannolee ergamaa Abiy Ahmed baadhatanii waraana isaan hin ilaalanne keessatti bifa garaagaraan qooda fudhataa jiranii fi uummattoota obbolaa jidduutti walitti bu'iinsa uummataa uumuuf socho'an gocha isaanii kanarraa of hin qusatan taanaan adabbiin caalu kan isaan eeggatu ta'uu waboon ibsee jira. Gama uummata Oromootiinis of eeggannoon barbaachisu taasifamuu akka qabutu dhaamame. Gama mootummaa Biltsiginnaatiin waraanicha achumaan labsee kan jiru Biltsiginnaan Oromiyaa ibsa baaseen waraana bilisummaa Oromoo guutummaan guutuutti barbadeessuuf duulli waraanaa jabaan eegalamee jira jedhe. Duulli kun humnoota nageenyaa naannichaa fi kan mootummaa federaalaatiin qindoominaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsee jira. Biltsiginnaan Oromiyaa torbanoota muraasaan duras yaa'ii caffeeratti waraana bilisummaa Oromoo yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti guutummaan guutuutti balleessuuf dhaadachuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee haalli qabatamaan mul'atu odeeffannoon keessoo Biltsiginnaatiin yeroo yeroon argatuu fi odeessi maddeen waraanaarraa nu qaqqaban opereeshiniin farra dhiphee lolaa waraana bilisummaa Oromoo guutuutti balleessuuf labsame kun gamanumaan fashalaa jiraachuu agarsiisu. Opereeshiniin waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf labsame kanaan waboo dhabamsiisuun hafe humni mootummaa waboo dhabamsiisuuf bobbaafame guyyaa guyyaan harcaa jiraachuun ragaaleen suuraa fi suur-sagaleen qaamolee garaagaraarraa argamaa jirus ni mirkaneessa. Waraanni mootummaa waboo balleessuuf bakka garaagaraatti bobbaafaman bu'aa malee deebi'aa jiraachuun qorannoon Biltsiginnaa iccitiin qaqqabee ni ifoomsa. Iccitiin keessoo Biltsiginnaa beekuun akka jedhutti waboo balleessuun hin danda'amu waraanichi waraana baduu miti jedhame. Ramaddiiwwan waraana hanga ammaa waboo balleessuuf bakka garaagaraatti ramadaman bu'aa malee deebi'u qorannoon dhimma kanarratti waraanni Biltsiginnaa godhe ni mul'isa. Odeessi keessoo waraana Biltsiginnaatti nuge akka jedhutti yaadni waboo balleessuu jedhu kun hin hojjetu. Waraanichi waraana baduu miti. Tooftaan waraanni kun dhimma itti ba'aa jirus kasaara guddaa loltoota mootummaa irraan gahaa jira. Kasaara miidhama loltootaa fi hidhannoo qofa osoo hin taane waraana mootummaa milee cabsee jira. Onni lolee hinjifatu keessatti ajjeesee jira. Kana malees deeggarsi uummataa waraanni bilisummaa Oromoo qabu kan laayyoo miti jedha qorannoon kun. Uummanni waraana kana dhoksee waliin jiraataa jira. Odeeffannoo fi galaadhaan deeggaraa jira. Faallaa isaamuun waraana keenya akka diinaatti ilaalaa jira. Akka waraana weerartuuttis lakkaa'u jalqabees jira. Bu'aan gama qondaalota waraana Biltsiginnaa. Kanaaf opereeshiniin waboo balleessuu uummata nagaa miidhuurraa kan hafe waraanicha balleessuu hin danda'u bu'aas fiduu hin danda'u jedha. Oolee bulee kufaatii sirna akka hordofsiisu ammumarraa tilmaamuun akka danda'amu ibsa mariin qondaalota waraana Biltsiginnaa jidduutti godhame. Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin gama qondaalota waraanaa kufaatii agarsiisu kanarraa tarkaanfachuun opereeshinii ji'a tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf karoorsiin itti fufee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti barsiisota dabalatee sabboontonni hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuun himame. Aanaa ammayyaatti barsiisotaa fi namoota sabboontota ta'an adamsaniidhaa jiru jedha maddeen odeeffannoo garaagaraa. Hanga odeessi kun nu qaqqabetti barsiisonni 7 Ayyaluu Dhugaa, Dajanee Moosisaa, Tasaay Amdiisaa, Lammaa Guddisaa, Zawduu Raggaasaa, Geetaachoo Galataa fi Haayiluu Dachaasaa jedhaman hidhamuun isaanii kan mirkanaa'e wayita ta'u badii qabaataniif osoo hin taane sabboontota waan ta'aniif adamfamanii hidhaman jedhu maddeen odeeffannoo. Barsiisota kanneeniin alattis barattoonni jiraattonni magaalaa Ammayyaa fi qotee bultooti naannoo namoota hidhaatti guuraman keessa jiraachuu odeeffannee jirra. Namoonni hidhaatti guuraman kunniin eessatti akka hidhaman hin baramne as buuteen isaanii dhabamuun ammoo maatii isaaniitti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Gama biroon achuma aanaa ammayyaatti fanxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni mootummaa waltoon manneen jiraattotaa gubaa jiraachuu odeeffanne. Aanaa ammayyaa fi aanaa noonnoo gidduu bakka Aboo Saree jedhamtutti manneen jiraattotaa gubamuun kan ibsame wayita ta'u hanga odoon kun qindaa'etti baay'ina manneen gubamanii adda baasuun
hin danda'amne. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.